inni gaddeebi'ee awwaara keessaa fuudhee gurguddoota wajjin teessisa. Ishee dhabduu saadha mucaa torbaa godhaati. Jettee annaan akkuma si faarfatta. Ani beekaadha ani jabaadha kan jedhu gadi buuftee marga dheejjifta. Ani wallaalaadhaan umaan beekusa jedhu immoo awwaara keessaa kaaftee gurguddoota wajjin teessifta. Isan jirre gara jiraachaatti fiduun, dadhabaatti humna gochuun, wallaalaaf beekumsa ta'uun, hiyyeessa sooromsuun, abjuu namni hin qabne lafa namni nan dhaabadha jedhee yaanne nama dhaabuun duruma amala keeti. Gaarummaa kabaadhaaf ta'eef maatii isaaf ta'eef toloota harka isaanii bal'isanii waan qaban irraa hiixatanii har'a immoo gammachuu isaa hirmaachuu dhufan kanaaf gooftaa galata kee. Gooftaa galata kee. Sabni guutummaan biyya lafaa obboleessa koo beeku hirmaata hojii kana irratti yoo dhufuu hin dandeenye iyyuu warri danda'an immoo dhufaniiru. Warra dhufaniifis warra hin dhufneefis warra danagaanis warra hin geenyeefis hundumaaf hojii gaarummaa kanaaf si biraadha kan ta'e. Galata kee gooftaa Yesuus. Galata kee. Menfeboosheet akkas jedhe. Ani attamiin maaddii mootichaarraa nyaadha. Ulfinni kun attamiin naaf ta'e jedhe. Daawit akkas jedhe sababa abbaa kee Yoonaataaniif jedheen gaarummaa kana sitti argisiise. Har'aan booda maasii koorraa nyaatta. Lafti akaakayyuu keetiis sii deebi'aa jedhe. Lafti akaakayyuu kees sii deebi'a. Har'aan booda maaddii koorraa nyaattaa jedhe. Akkuma inni jedhe yaa gooftaa gaarummaan Menfeboosheetiif ta'e kun hojii isaa miti. Yaa Waaqayyo tola isaas miti. Gaarummaa Yoonaataan argisiiserraa kan ka'e Menfeboosheet ulfina kana arge. Gaarummaa tifannoo irratti argisiifte. Hojii tifannoo irratti hojjetteen kabaan kana argeera. Galata kee gooftaa Yesuus. Galata kee. Galata kee. Galata kee. Galata kee. Kennaan gaariin hundi Waaqayyo abbaa ifaa biraa olii dhufa dubbiin kee akka jedhu kennaa gaarii kanaaf galata kee. Gaarummaan obboleessa keenyaa kan keeti gammachuun isaa kan keenya. Nuuf ta'e malee isaaf ta'e miti. Galata kee gooftaa Yesuus. Galata kee, galata kee, galata kee. Ulfaadhu bara baraan teessoon kee galataan ola jedhu. Sabni addana gammachuu kana hirmaachuu dhufan kun maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoon tsuwwaa galataa fuudhanii agalan. Qe'ee isaaniif mana isaaniif. Isaanis tsuwwaa galataa fuudhanii agalan. Ammaa kaasee macca ergamaa kee qe'ee kana dhufee amarsu. Utubaan duumessaa dhufee dhaabatu. Seexanniif hojiin isaa lafa jirutti paralaayisdi haa ta'an. Ammaa kaasee argamni ilma kee Yesuus nutti dhaga'amu. Ituu astaanii gadda gatan, dhukkuba gatan, iyyuma gatan, rakkinaa gatan, eebba Abrahaama fudhatan. Nu barsiisi. Saba keessa eebbisi. Ana nama dadhabaa kanas yaadadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin ameen. Noora ulfaadhaa ta'a. Dubbii Waaqayyoon gabaabsee isiniif hiraa. Isa duraa nagaa gooftaa keenyaa Yesuusin isin gaafadhaa. Nagaan isiniif haa ta'u. Attam jirtu. Bar tokko kabaa wajjin miizan teephii tajaajiluudhaan 2004 yeroo sana karaatti hojjetamaa dhoqqeedha. Baasiin keenya qabamnaani baasii keessaa gadi buunee baasii harkisaa olleetu markifnu walirratti kukkufnee dhoqqeen wayyaa nu balleesse. Nutti dhiyeennaan dhannee boongaa magaalaa boongaa siree tokkorraa kabaa wajjin akaayii nyaannee sireenis hin jiru siree tokkorra bulle. Gaafa sana waa'ee madaa dubbatee naananii akkana jedhee irraanfatee yaadatee hin beeku. Yoo gooftichi siin ijaaru ta'e sarbiisii tokko si ijaaruu hin dadhabanuun jedheeni hin ijaariif kuno. Gabaabseen dubbii Waaqayyoo siin hiraa. Dubbii Waaqayyoo kun kan hunduma keessaniiti waan ta'eef gurraaf qalbii keessan naa kennaa. Barataanii cimaan kan beekamu gaafa daftara qabatee mana barumsaa dhaqu miti. Barataan sirriin kan beekamu gaafa qormaanni dhufee qormaata fudhatee darbudha. Barataa seeraan barumsa isaa hordofuuf hin hordofne barataa dadhabaadhaa fi barataa jabaa kan isin adda baaftanii qormaata inni fudhatee deebisudha.
Kiristaanni baay'een jiru har'a biyya lafaa kanarra waldaas kan naqu baay'eedha. Gaafa yaanu hundinuu maqaa kiristaanummaa qabaachuu danda'a. Kiristaanni sirriin ilaalamee kan darbu garuu qormaata isatti dhufe keessattidha. Qormaanni immoo gaafa kennamu mana barumsaatii barataa kutaa 4 fi qormaata kutaa 8 dhiyeessan. Leevelii barumsa isaatiin dhiyaataaf qorumsi. Kan kutaa 4 fi kan kutaa 4 kennama, kan 8 fi 8 kennama. Namni hundinuu qorumsa mataa isaa qaba garuu akka sadarkaa isaatti akka sadarkaa amantii isaatti qorama. Kanaaf macaafni qulqulluun akkas jedha Qorontos duraa 10:13 gaafa dubbiftan qorumsi takkaa namarra hin geenye sinirra hin geenyeedha. Amma gaafa walitti dubbannu kan koo addaa inna amma tun sinitti hime kan koo addaan jedha. Isinis kan koo addaa jettu sirriidha kan koo addaa kan keessanis adda. Hunduu leevelii isaatti qorama. Qorumsi takkaa namatti hin dhufne garuu nutti hin dhufu. Yoo nutti fide immoo Waaqayyo akka humna keenyaatti nutti fida. Yoo nutti fides immoo karaa nu keessaa baanu hin qopheessa. Akka jedha sagaleedhuma sana naqaa dubbisaa. Qorumsi takkaa namatti dhufe hin beekne sinitti hin dhufne jedha. Yoo sinitti dhufes immoo akka humna keessaniitti malee Waaqayyo humna keessan gararraatti sin hin qoruudha. Yoo sinitti fides karaa sin keessaa baatan immoo hin qopheessadha. ቢያመጣም የማውጫም መንገድ ያዘጋጃል namatti fideen nisu Waaqayyo karaa namni keessaa bahu maal godha hin qopheessa. Qorumsa gaafa ilaallu ilmi Waaqayyo iyyuu qoramee darbe. Nama dhugaa Waaqa dhugaa waan ta'eef akka namaatti beela'eera wanta namni ta'u hundumaa ta'eera cubburraa kanaaf. Kanaafidha Ibroota boqonnaa 2:18 gaafa dubbiftan እርሱ ራሱ ተፈትኖ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ደግሞ ሊረዳቸው ይችላል jedha. Inni ofii isaa qoramee waan darbeef warra qorumsitti dhufe maal ta'uu danda'a? Gargaaruu danda'a. Si gargaara har'as kan qoramaa jirtu ilmi Waaqayyo. Mee na gargaareedha. Yaa qorumsa nutti fidee nunnisu Waaqayyo humnattiin keessaa baanu humnattiin dandeenyu humnattiin moonummoo nu laata Waaqayyo. Kanaaf qorumsi daandii kiristaanotaati. Waaqayyo qorumsa keessa gashee nama dhiisu. Ittiin nama ilaala qorumsi iddootti ilaalamuuti. Egaa namni qorumsa keessa gaafa galu inni tokko iddoo isaa gadhiisa baachuu dadhabee inni tokko immoo amantii isaa gata. Kanaafidha Daawit akkas jedha Faarsaa 116:10 gaafa dubbiftan yeroon guddisee rakkadheera jedhetti illee amantii koo hin ganneedha. Mee nama simbira jiruun yoo guddiftee rakkatte iyyuu jedhaani amantii kee hin gatin jedhaani. Yaa namoonni baay'een qormaatamaa keessa gaafa galan maal godhu iddoo gadi dhiisu nan beeku Waaqayyo jedhu amantii isaanii gatu. Ilaalamuudha qorumsi yeroo ilaalamuuti. Barataan isa barate hin gulaalama qorumsaan hin ilaalama akkasuma Waaqayyo nu ilaala. Yeroon guddisee rakkadheera jedhetti iyyuu amantii koo hin ganneedha. Mee sagalee gabaabaan sinitti dubbadha mata duree akka jedhu jalatti qorumsi bareedina hafuuraa fidaa. Mee afaan jedha qorumsi bareedina hafuuraa fidaa. ፈተና የህይወትን ውበት ያመጣል ወይም ደግሞ ኳሊቲን ያመጣል። ኩታን እትገሉን ሲኒ ዱብሳ ኢሳያስ 43 ለኮብሰ tokko kaase amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyoon si uumen si tolchesi ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhee maqaa keetiin si waameera. Yemmooti bishaan keessa adeemtu si wajjinan jira. Yemmooti bishaan keessa ceetu bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yemmuu dabartu hin gubattu. Arrabni ibiddaa si hin qabatu. Haleluuyaa. Bishaan keessa darbuun dirqama. Garuu nyaatamuun hin jiru. Ibidda keessa darbuun dirqama. Garuu gubachuun darbeera kabaan keessa. Hin fudhatamne garuu. Darbeera ibidda keessa. Maal hin taane? Hin gubanne. Anaan gaafa manni koo gubatee an kadhachaan jira amma aarri dhufee na ukkaamsutti an kadhannaa keessaan barri'an sadhuma aarri ukka dhufee na ukkaamsu kee ana baasan. Ijoolleen koo baaniiru ennaan macaafa koo fudhadhee waldaa deeme. Mana uummatatti irraa dhaamseen garagalee laallee ishee immoo fa'a guggubdan immoo ishee gubuun naqadeen naqa. Gaafa gaa'ila koo namni gaafa guyyaan gammachuun guddaan gaafa fuudhaniif gaafa dhalatanidha. Mitiiree? Gaafa gaa'ila koo footoo tokkoon kaane gaddaan oole. Sababni isaa gaafa footoon kaadhu namni bishaan keessa bu'ee bishaan nyaate. Cumaan dassee wajjin wal fudhannee galla.
arragu ya kabaati garuu dhuga baati siniif ta'u fan dubbadde ofii lallabuu fanas baymeti Kiristoosin lallabana janda biraan qabu garuu waan siniin jedha qorumsa keessa darbuun dirqama ibidda keessa darbuun dirqama gubachuun hin jiru bishaan keessa darbuun dirqama nyaatamuun hin jiru ilaalamuudha iddoo ilaalamuuti bareedina hafuuraa kan dhufu የመንፈሳዊ ኳሊቲ የሚመጣ አመንቲን ነማዶት ቴስት ተው ለፈነምንት ይላልሙ ለፈነምንት ቆረሜ ደርቡ ለፈነምንት ብልቻቴ ደርቡ ኤሰ ከሰት ቆርማተ ከሰት ቆሩምሲ ማነበሩምሳ ዋቀዮት ኮሌጅ ዋቀዮይስ ዩኒቨርሲቲ ዋቀዮይስ ቆሩምሳ ኤሰት ሲኒ ዱፋኩን ማነ ከሰኒ ሲኒካ እሪዮተ ወጅኖ ጀተን ቢሮ ከሳ ሲኒካ ናኖ ዳካ ይላልሙ ደኩም በዱምት ኤብከ አመቆሩምሳ ከጋ አያንከ ሰመቆረምተ ሰነጋ ባየቱ ስትዱዳ ዮተ ኡልፍነ ደኑቱ ጅራ ባየቱ ሎላምታ ዮተ ጉዲና ደኑቱ ጅራ ነምኒ ቆሩምሰን በርባነ ነምኒ ሎላም በርባነ አያነ ሲን በርባዲን ከራን አያንቻ ከራን ክርስቲያኑማ ከራን ጉዲና ከራን ሰማይን ቆሩምስ መንገዱ ነው ከርጭ አከጀ ደምቲ ረዮብ ሜቀብቲ ሰደን ተኮስኒ ከነናባ ቡአን ቆሩምሳ ማሊ ተኮፋ ባሬዲና ጫሉቱ ዱፋ ባሬዲና ፉራቱ ዱፋ የስጋዊ ውበት ሳይሆን የውስጥ ኳሊቲ የውስጥ ውበት ባሬዲና አፉራ ኢዮብ ድግደሚ ሰዲቁ እንደግነ ዱብፍነሜ አታው ማለኒ ከራኮ ቤካ የሮኒ ቆሬና ይላሉት አካ ወርቄት ተንባይዳ አሜን አሜን አካ ማለት አካ ወርቄት ተንባ የሮኒ ቆሬና ይላሉት ወርቄ ወርቁማ ሳከም ቤከሙ ጋፈ ብዮ ኬሳ በውሚት ወርቄ ነምነር ከረካቴ ጉረረካቴ አደሙ ብዮ ኬሳ ጋፈ በውሚት ወርቄ ብዮ ኬሳ ባሰኒ አብደ ኬሳ ቡሱ አብዳን ቆራሜ ይላልማ ቴስታ አብደ ኬሰት ቁላ ወርቄን ክርስቲያኑን ቆሩምሳ ኬሰት ቁላው ሜፍረዳ ላላ ረክነ ዮብ ማናን ቆራሜራ ዳላን ቆራሜራ ፈያን ቆራሜራ ኢዮብ ኩዳ ሰገል ጋፈ ዱብፍተን ሁማማኮ ኬሳ ወንት ዶት ተፌፎንል ካንኮ ዱዋዳይዳ ቀበኝ ሶኬራ ዳል ሶኬራ ቢፍት ሶኬራ የሮኒ ቆሬና ይላሉት ገሩ አካ ወርቄት ይተንባ ኢትባይ ኩኖ ወርቀም ከባን ኢትባይ እሱማ ፎኒ ይትባይ ክርስቲያኑማ ነማ ኢትባቡል አማንቲን ነማ ጃባቻቡላ ፋርፈና አራቱ ዱፋ ሰነ ኬሰት ለለባ አራቱ ዱፋ ሙላታ አራቱ ዱፋ አብጁ አራቱ ዱፋ መቃዋ ቀየው ልፋቱ የሮኒ ቆሬና ይላሉት አካ ወርቄት ተንባ ሳያስ አፍርተሚ ሰደል ለኮብሰ ጎነቃ ዱብሳ አከስጀዳ አቲ ወርቄፍ ሜቲ ሚቲዳ አቲ ወርቄ ሜቲ ሚቲ ጋሩ አከነማ ወርቄ ሜቲ ቆሩታን ቆሬሲ ይላል ከናሱልፊና ኮቲፍ ጀደን ጎዴዳ አቲ ወርቄ ሜቲ ሚቲዳ ሳያስ አፍርተሚ ሰደል ኩዳን አከነማ ወርቄ ሜቲ ቆሩት ጋሩ ቆሬሲ ይላልራ ከናሱልፊና ኮቲፍ ጀደን ጎዴዳ ኡልፊና ኮቲፍ ጀደ ኡልፊና ጫሉ ጉዲና ጫሉ አያነ ጫሉ ሙለታ ጫሉ ነው አገርሲሱ ዋቀዮ ገድቡስ ኦልቡስ ኢንላላማ ሰነ ከሰትነም ኢንላላማ ሰነ ቦደ ዱፋ አያነ ጫሉ ሰነ ቦደ ዱፋ ኡልፊን ጫሉ ነምኒ ቤላ ኤምበነ ሚያ ቡዴናም ቤኩ ኢሳ ቤላ ኤርገቱ ዋይ ቡዴና ቤክ አካካን ኮ ዱራከስ ጀዱ ጡሪን ቢሻኒ ነማ ቀባር ከቡሌን ነማ ኛቺሳ ሄዱ ለፈ ቢሻንን ጀረጋ ፈረጣን አርከ ቡሌኛ ተቱን ንገቲን ቶለሚቲ ቢሻን ጡሪን ሳው ነማ ቀባ ነምኒ ዴቦቴ ቤኩ ዋይ ቢሻኒ ሰረከሳ ከናዩ ጋፈ ዴቦተኒ አርጊተን ሚያም ቢሻኒ ሲኒገላ ረከቴ ነምኒ ጋፈ ደርቡ ኡልፊና ዋቀዮቱ ገላፍ ጉዲና ዋቀዮቱ ገላፍ ሂላለሙዳ ቆሩም ሲላለሙዳ ኢላለሙን በዱምት ዘካርያስ ኩዳ ሰዲ ሰገለጋ ዱብሳ አርከለማ ወራ አፈነ ቢደከ ሰምቡሳይዳ አብደከ ሰባሴተን አንሰበኮትን ጀዳን ጀዳ ኢሳንም ሞቲ ዋቃ ኮቲን አንጀዱ የሮሳና ዋመተን እምቦ ጀላነ ዋዳይዳ ሲፋው ዋቱ ዋቀዮ ራካሴ ቆሩም ሰቦድ አብደቦድ ፍሩማን እንጭማ ፍሩማ ማልታ እንጭማ
bareedina fuuraasa dhugaatu dhufa የመንፈሳዊ ውበት ይመጣል ayyaanni kee bareedaa deema qorumsa keessatti dibanni kee bishaataa deema Efreem qixxaa garagalcha badeedha miti macaafni gar tokkoon bukoodha gar tokkoon gubataadha kan nyaanneef jireenyi kiristaanummaa nama baay'ee akkasi gar tokkoon bukoodha gar tokkoon gubataadha gar tokkoon kee gubataa taate gar tokkoon kee bukoo akka hin taaneef abidda keessa si buushee si bisheessee si miidhagsee si tolchee si baasa gooftaan ameen injira biyya kana haleluyaa yaa Efreem qixxaa garagalcha badeedha qixxaan garagalcha badee nyaattan akka nyaanneef gubataadha gar tokkoon akka nyaanneefi bukoodha namoonni baay'een jireenyi isaanii akka samman dirru farsoo dhuganii gaafa beektan namni farsoo dhugee godha jireenyi kee keessaa wanti tuttufamu akka hin jiraanneef si gaggaragalchee si bisheessa waaqayyo al tokko Yesuus mul'ate al tokko Addaam akka mul'anneef al tokko bilchaatate al tokko dheedhii akka hin taaneef si gaggaragalchee si bisheessee tajaajila bilchaataa jireenya bilchaataa ija bareedaa akka nu godhannuuf maal godha gooftichi ol buusa gadi baasa warri ol bu'aa gadi ba'aa jirtan gammadaa ulfinni jiraate yaaddeenaa kabaatti gaafa bishaan nu fenne kan tariidha jechuu danda'a sila waa dubbate baay'ee natti tole warri du'anii cubbuu qabaataniif du'an miteedhe ani immoo kana nafeef qulqullummaa kootiin miteedhe hammi dhaabachuu keenya ammarra ga'uu keenya araara waaqayyooti malee nu biraa kan ta'e hin jiru warra deeme guyyaa ga'inni immoo guyyaan isaan geenyeef hambisee ulfina kana agarsiisu gaggaragalchee gooftichi bishaan fidee maqaan isaa ulfaatu mee qabxii lammaffaan sinitti dubbadha bu'aan qorumsaa maal inni lammaffaan caalaa gara gooftaatti nu buta qorumsi gara gooftaatti faarsaa 119 lakkoofsa 71 seera kee akkam barutti rakkifamuun anaaf gaariidha ስርዓትን እንድማር ዘንድ ያስጨነቀኝ ለመልካም ሆነልኝ ሴራ ከ akkam barutti rakkifamuun anaaf gaariidha amana mooni tokko akkasettu miti dooktarii koo bukkee dhaqeen sukkaara koo laalamee giffiitii koo laalamee dooktariin koo akkasnaan jedheettu dooktarii keessan kan godhe maayinni dhukkuba ituu dhukkubni isinitti hin dhufne dooktarii koon jettan doktariin koo na ilaalee koo maaltu rakkina gara dooktarii sin geessinaan gooftaatti kan nu butu qorumsa gooftaa koo gargaaraa koo na dhiifteere garbicha kee garbittii koo ittonno sin shimmintu gooftaa kadhannaa keessa yeroo qorumsi amaannuuf caala gara gooftaatti sin buta caala namni yeroo fayyaa caala kan inni gooftaa baru dhukkuba keessatti namni yeroo ulfinaa caala gooftaa kan baru qorumsa keessatti seera kee akkam barutti dhadhaawut rakkifamuun anaaf gaariidha miti Hosee 2:14 dhaqaa dubbisaa maal jedha Hosea 2:14 jaalallee koo gara lafoonaattan baasa gara booleettan baasan jedhu gara Waashingitaniittan baasan jedhu eessatti gara lafoonaattan baasa ውዴን ወደ ምድረ በዳ አወጣታለሁ አችቲ ዋን ጋራ ሸሩ ኩቱተን ዱበዳ ነነባባላ ጋራ ኮተን ደብሰ ጀዳ አባብላታለሁ ኤሰጌሴ ለፎና ጌሴ ኢሳ ለፈጋሪት ድደረክነ ከሰት እሺ ጀቱ አርካላት ረክነ ከሰት ጫላ ኡልፍነ ጎፍታ በርቱ ጎፍታት ሲቀቱ ጃለሌኮ አቻምባ ሰገረ ለፎናት ነንሶሶባ ዋንጋራ ሸሩ ኩቱት ዱበዴ ነው ፍት ደብሳ iddoon qorumsaa lafatti caalaa waaqayyoon barru lafatti caalaa satti dhiyaannu lafatti caalaa firasaa taanudha injibbinaa qorumsa simbuta gooftaatti caalaa dubartittiyyuu aduutuuf gara Yesuusitti geessaniin sababa cubbuu isheef Yesuus warri cubbuun qabnetti faradaa jalqaba rukutaa ilaanni gooftaatti dhiisanii sokkaniin nu butaan gooftaatti dhukkubni caalaan gaafa dhufu rakkinni caalaan gaafa dhufu qorumsi caalaan gaafa dhufu gooftaatti nu buta karaan ittiin gooftaatti signu qorumsa injibbinaa gooftaatti sin butee deema waan sinii kadhadha guyyaa irra namoonni dhagaa jirtan humna dhiiga olichaan warri chaaleenjii amaa keessa jirtan warri qorumsa amaa keessa jirtan kun isattiin baddan miti solfina caalu ittiin argitan humna dhiiga Yesuusiitiin humna
dhiiga Yesuusiitiin. Gaggabaabseen dubbadha qabxiin kun dheeraadha garuu saatii keenyarraa kan ka'e guyyaa ibbaate guyyaa wannoo miti. Sadaffaa isinitti mee dhaaba. Qorumsi gaafa dhufu bu'aan qorumsaa maal yoo ta'an furamuutu dhufa. Maaltu dhufan jedhe? Furamuutu dhufa. Israa'eloonni waggaa 430 ta'an biyya garbummaa keessa rakkina ho'ifatanii yeroo tokko rakkinni kun kennaa kooti inneen fudhanna. Dhukkubni kun kennaa kooti inneen fudhanna. Nu gooftaa harkaa kennaa godhee kan fudhanne ayyaana duwwaadha. Mataa sirraasi sammuun galalaata. Gooftaa harkaa kan fudhanne kennaan saanni nuu kenne ayyaana duwwaadhaan jedha. Yeroo tokko dhukkubnis nutti ta'e qorumsis nutti ta'e kan kooti jenna. Waggaa 430 Israa'eloonni rakka kana ho'ifatanii ta'an gaafa dhiibbaan Fara'oon itti baay'atu. Angafa dhala isaanii dhiira ta'e kan dhalatu hundumaa gaafa ajjeesuu jalqabu. Gaafa inni ciqileensaa itti hammaatee xuubii hojjechuun itti baay'atu. Inni iyyan gara gooftaatti. Iyya isa caalaa. Iyya kana dhaga'e Waaqayyo. Hojii ergamootaa 7:34 akkas jedha. Ani iyya saba koo warra Gibxii jiruu dhaga'eedha. Haannaan isaanii na bira ga'eedha. Isaan furuudhaaf gadi bu'eeradha. Dhukkubni rakkinni gaafa baay'atu caalaa iyyina. Hiyyinni dhumaa sun isattiin baduu miti isattiin furamuuti. Furamuu dhufa. Amma mee dur bishaan burqituu wanti jedhamu jira naannoo lagaati lafa keessaatuma sin beekin futta'ee ba'a. Maa inni wantichi iyyataan maqee humni kun kuufamaa taa'eeti gaaf tokko tun beekin maal ta'a? Dho'a. Iyyi keessan kun walitti qabama imimmaan gidiraan Israa'eloonni waggaa 430 iyyan walitti qabame. Rakkinni keessan boo'ichi keessan imimmaan keessan kun walitti qabame isa dhuma maal fida? Furamuu fida. Furamuu. የመጨረሻ መፈታት የመጨረሻ መፈታት ኢከሞ ሰዱማ ቆሩምስ ተይነፍ ዱኩምኒ ዱኩባ ተይነፍ ረኪና ተይነፍ ከባንጋ ዋንስን ተመሜ አመቱ ከባረ ብሻንሱን ያኔ ኢቱማ ከባረ ብድሱን እንገኘ ነምኒ ገረገለ ይላሉ እንጅሩ ነንሶቤ አኑስ ይላሉ ከበና ብራዲስ ማሊፍ ኖርማሊ ጅሬኛ ሳተ ይረጋሉ መጅራታን ታጃጅላን ባማል ወጋማ ከነ ታይደ ምንዲ ወጋዴራ ነው ለማ ታጃጅላ በቃ ታጃጅላ ዋማ ማበቀ ገለ ወጥ ብራን እንጅሩ ገሩ ብሻኑ ፈረ ገረ ፋርፈታን ከባከተ ገራና ማካሴ ዋቀዩ ለከ አመዩን ገኘ ደ ዋቀዩ ብሻንን ጥሩት ሲን ካኔደ አብደት ቀብሲስ አመጋ አብደ ዳምሱ ዳፍ ይሰዱማ ወልዳማ ካኔ ሱሰፋን ሮሞት ወልገኘ ጋርሰና አብደ ማልጎቹ ዳፍ ኢንፍራም ተጋይሳን ዋቀዩ Safuram. Namicha tokko gaaf tokko dhugaaba mana namaati hojii hojjeta. Namichi gadi baasee hudduu keessa dhiitee deema danaadha hojii irraa ari'ata. Finfinnee kana galee namichi soorome. Tunni gaafa sana lama na dhiitee sila Ameerikaa bu'eera jedhe. Tokko na dhiitee Finfinnee na buusee tu lama na buusee Ameerikaa bu'eera jedhe. Tula mana dite abidde bishaan finnan ta'uudinaan abidda fide abiddaan andara lafaa tochooseetu fooqii lammaffaa tolti baasee gadi ilaalta gamma maqaan isaa galateeffamu kan manaa duwwaadha areeganaa booda isin iyyisiifnaa booda man dubbadhu Gana sini yisibnar. Hallelujah. Inni waaqayyoodha. Yaa qorumsi amaan gaafa dhufu rakkinni amaan gaafa dhufu nambada jettaniin eegina. Yeroon sun yeroo furamuu keessanitu ga'e. Sinittan hima yeroo furamuu keessaniitu ga'e. Yaa dhiibbaan Fara'oon gaafa baay'atu. Sabichin banna jedhe garuu saduma maaltu ta'e saba waaqayyootu bahe Gibxii keessa yeroo waaqayyoo gaafa ga'u galaanni dhaabate uumamni dhaabate wanti hunduun dhaabate karaa kenneef
rakkinni hamaan maal fida? Furamuu fida. Qabxii baay'ee jira kana caala sinin tursuu hingaa dhaabbannee kadhanna. Ishoo inni marra'u fayyaate anis fixeera. Fayyaate anis fixeera. Dhageettiin hafuuraa jira ol fuudha harka mirgaa gabaabseen sinii kadhadha. Waaw. Ralabas Ebrahadia Kantradi Alagos Keradi Gantradi Alalabos Rada Gabagadi Alalabos Ebrahadia Kantradian Ulfaadhu gooftaa Yesus ulfaadhu gooftaa Yesus ulfaadhu saba kee kanaaf ulfaadhu gaarummaa kabaaf ta'eef ulfaadhu araaratti argisiifteef ulfaadhu hojii hojjette kanaaf ulfaadhu 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 gooftaa waaqaatiif lafaa ulfaadhu abbaa ulfinaa ulfaadhu waaqa jaalalaa rola basse prahadia clara di biganti arala basentra hadia goske galata kee gooftaa galata kee gooftaa galata kee gooftaa galata kee kun godoo lafarraa isa jigee isa badu kan harki namaa hin ijaarre si biraa qabna man harki namaa hin ijaarre waaqarraa si biraa qabna dunkaana laatteef kana godoo laatteef kana eebbisi ati iddoo buufata ergamaa kee haa ta'u araarri kee asitti walaga wayyaanni kee asitti walaga'u lafanni caalaa mul'ata aaraaf abjuu aaraa fudhatu haa ta'uuf saba guyyaa irraa addana jiru warra oonlaayinii addunyaa irraa ilaalaa jiru hundumaaf sin kadhadha eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u eebbi Abrahaam isiniif haa ta'u warri gammachuu kana hirmaachuu dhuftan isinis mana dinqiin eebbifamaa warri mana hin qabne hojii dinqiin eebbifamaa warri hojii hin qabne isinirra hadiriiru eebbi Waaqayyoo isinirra hadiriiru araarri Waaqayyoo isinirra hadiriiru isinirra hadiriiru isinirra hadiriiru isinirra hadiriiru isinirra hadiriiru isinirra hadiriiru eebbi Waaqayyoo isinirra hadiriiru eebbifamaa 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 mataa miillaatti eebbi Waaqayyoo sinagolgu 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 umna dhiiga Yesuusitiin gooftaa galata kee ulfaadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin aamen ulfaadhaan oraata